Tole akkam jirtu naguma harka fuunee jecha har'as deebi'ee dhufeera. Har'ammoo mata duree yeroo ijoolleen biyya Arabaa hojjettuu manaa ta'anii deemanii mirga maalii qabnaa, dirqama maalii qabnaa nu hojjedhu jettanii gaaffii isin gaafattaniin irraa ka'ee har'a mirgaaf dirqama keenya isinii fidee dhufeera. Isin immoo wanta hafee koomentii irratti kunis hafeera jettanii itti dabaluu dandeessu. Viidiyocha laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Mirgi keenya maaliin gaafa biyya Arabaa jiraannu yeroo turtii keenya keessatti mirgi keenya maali, dirqamni keenya maali kan jedhu irratti haasofna. Mirgi keenya bakka jireenyaa gaarii ta'e argachuu tokko. Waggaatti boqonnaa guyyaa 30 kaffaltii qabu argachuu. Sadaffaa baasii jireenyaa keenya nuuf danda'amuu qaba. Nyaata keenya, dhugaatii keenya, yuunifoormii, siliipparii, waan akka shaampoo waan xixiqqoo jechuudha. Nuuf guutamuun dirqamaa jechuudha. Nuuf immoo mirga keenya. Yoo nu dhukkube mana yaalaa nu geessuun dirqama isaaniiti. Waraqaa jireenyaa yookaan iqaamaa nu hojjechiisuu. Mindaa ji'aan fudhachuu kan mirga keenya kunis. Yoo manichi nuuf hin taane manicha jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo waggaa 2 xumurree ba'uuf kanu kaffaltii tajaajilaa argachuun mirga keenya jechuudha. Intarneeta argachuu, bilbila maatii keenya akka bilbilee argannu nuuf eeyyamamuu mirga keenya jechuudha. Garuu asirratti wantan jechuu barbaadu ijoolleen tokko yeroo wayyaanaa bittuu diddee jedhanii yerootti komatan hin argama. Mana keenya immoo na akkamsiisu diddee parsantii isaanirra dirqamni kan jiru parsantii 80dha. 20 immoo nututti guuttata. Yoo fedhii isaanii ta'e guutuu nu kaffalu malee kana beekuun irraa eegama. Inni kaan immoo wayyaa immoo wayyaa akkasumaan nu bitu miti. Wayyaa hunda isaantu nu bita osoo hin taane wayyaa hojichaaf mijatu. Yuunifoormii hojii sanaaf ta'u nu bitu malee wayyaa isa kaan yoo fedhii isaanii ta'edha kan nu bitani malee dirqama isaanii miti jechuudha. Inni kaan immoo mana jijjiirrachuu. Yeroo mana jijjiirrannu maaliif lafaa kaanii miti manicha kan jijjiirrannu kaffaltii guddaadha. Isaanis kaffalanii kan nuuf dangatii ta'ee fi tokko yoo nyaatiin jiru ta'e, yoo rafiitiin ga'aa hin kennan ta'e, balballi manichaa qulfiin qabu taanaan balaaf nu saaxila taanaan lafti bultii keenya miidhaa saalaan nurraan ga'uu danda'a taanaan jijjiirrachuu dandeenya. Innaa asirratti ani akkuma obbolummaa kan isinitti himuu barbaadu ijoolleen baay'ee waan xixiqqoof jedhanii keessaanis na haasofsiisu. Manicha jijjiirrachuu hin danda'u, bilbila harkaa fuutii, torbeetti malee natti hin laattu, iddoo kutaa ani keessa bulu guyyaa ijoolleetu keessa oolaa, iddoon dhaqee boqodhuun qabu, waan akkas jechuudha. Kanaaf dhiifa manaa godhaati. Itoophiyaa irratti hojjetaa manaa akkam goona. Mirga isaan amma nuu laatan nun hin laannaa fi dhuguma. Yeroo immoo mana keenya turre feetoo guyyaadhaan rafaa turre. Kanaaf wanti hundumtuu gaarii ta'e yoo rakkoon salphaa akkasii jiraate itu jarjarree biirootti deebinee mana nu jijjiiran jennu ta'e. Maaliif manni itti deemnu immoo kana caalaa gadhee ta'uu ni danda'ama. Mana 2-3 caalaa jijjiiruun hin danda'amu. Kana immoo akka waan imbaasiin keenya yookaan biiroon keenya akka waan nuuf muggitu yerootti ijoolleen keenya yeroo baay'ee xiiqiidhaan deemnutu jira. Garuu dhugaansaa immoo dhugaan qabatamaa jiru akkas miti. Yeroo biiroo deemamu baay'inaan harki 90 jararra goranii yeroo taasa'antu jira. Hojiif mana baay'ee hojjennaan hojjedhu maleedhanii yerootti illee nama reeban hin jira. Kanaaf amma nu danda'ame rakkoo salphaa akkasii dhiisaa. Isaanii wajjin walii galtee keenya bareechinee itu hojjennee yaada jedhuun siniif kenna jechuudha. Wallaahi madaamonni tokko maal jedhu
Itoophiyaan rakkasaa yoo biiroo deemtanis wanta fiddan hin qabdan isin reebuu jedhu. Maaliifi nun biyyattuu mirga keenya himannee iddoodhaan hin geenye iyyuu asitti dhufnee himannee badaa hin deemsisu. Kanaaf qabatamaan isaa wanti jiru isuma beektan gatii ta'ee fi amma isinii danda'ame jaruma wajjin walii galtanii amala gaarii agarsiistanii itoo achumatti itti fuuftanii kan jedhu yaada dhuunfaa kun isinii jira jechuudha. Na gara dirqamaa keessanitti darba. Waa'ee dirqamaa anditteeliin himu. Maaliifi yoo tsidaatii ta'e tsidaatii duwwaadha. Yoo nyaata ta'e nyaata duwwaadha. Yoo ijoollee ta'e ijoollee duwwaadha. Inni jedhanii deeman kun badaa nu deemsisuu dhiisuu danda'a. Haala qabatamaa jiruun jechuudha. Kanaaf maaliif tsidaatii wajjin maanguddoo kunuunsuun nu laatamuu danda'a. Ijoollee eegaa hojii qulqullinaa irraa waa xiqqoo nu laatamuu danda'a. Nyaata hojjechaa hojii qulqullinaa xinnoon nu kennamuu danda'a. Kana jechuun nuti kaayyoomti nuun dhufne isaanii wajjin walii gallee hojjechuu malee xiiqii isaanii wajjin wal qabannee kanan hojjedhu jechaa iddoo 100 galuuf miti kan dhufne beektu. Kanaaf rakkoon akkasii yoo isinii mujate hojichi isinii miidhu taanaan amma isinii danda'ame ituu obsitanii hojjettanii. Kanan jedha maaliif isaanii wajjin haala mijataa uumanii hojjechuun irra filatamaadha. Hojiin koo bakka qulqullina malee hojjedhu maaloo inni jedhamu badaa haala qabatamaa jiru nama deemsisu gatii ta'eef jechuudha. Kanaaf dirqama keessan haala manichaa maanii akkaataa waliigaltee keessanii isiniif dhiisee garuu wanta ijootaa ta'e tokko qofaan isinitti himaa jechuudha. Isaan keessaa maalidha dirqamni keenya? Tokko hojii keenya seeraan hojjechuu fi qulqullinaan hojjechuu. Lammaffaa amanamummaa amallee harkaa nuuf kan jiraachuu qabu jechuudha. Wanti isaan kaa'anii deeman eegamee isaan eeguu qaba. Amanamummaa qabaachuu qabnaa jechuudha. Sadaffaa kabaja isaaniif kennuu, maatii isaaniif kennuun dirqama keenyadha. Iccitii eeguu. Waa tokko manicha keessatti waan baay'ee arguu dandeenya. Argine jennee nuun odeef hin dhufne, hojiif dhufne gatii ta'ee fi iccitii eeguun dirqama keenyadha jechuudha. Aadaa fi amantaa manichaa kabajuu. Fakkeenyaaf garri caalu biyya Arabaarra kan jiru amantii Musliimaa hordofuu jechuudha. Kanaaf fakkeenya isin immoo amantaa Kiristaanaa qabdu yoo ta'e amantii keessan jijjiirraa jechuu miti laasirratti. Ani waa'ee amantaas haasa'uun barbaadu. Garuu ani biyyattis surreen uffadha. Kanaaf surree malee uffadhu. Mataa kootti shaarpii ni hidhadhu jennee biddeen keenya irratti rakkoo uumuur yoo haalli manichaa qamisii fi yookaan immoo shaarpii barbaadu ta'e wanta kana goonee aadaa sana fakkaannee amma isaan bira jirrutti silas nu mirga keenyaaf dhufne miti. Hojjennee jijjiiramnee gara biyya keenyaatti galuu dhufne amma ta'etti kaayyoof dhufne amma ta'etti amma nu danda'ame amantaa isaanii kabajnee yaada isaanii aadaa isaanii kabajnee hankeenya akka eeggannetti ituu jiraanneetii walitti dhufeenya gaarii qabaannee hin milkoofna jedheen abdadhaa. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, comment gochuu hin irraanfatina. Maatii mana kanaa yoo taanis maatii ta'a. Viidiyoo ani gadhiisu yeroo yeroon akkasiin qaqqabuuf immoo mallattoo bilbilaa tuqaa isiniin jedha. Nagaatti waan irratti isin hojjedhu barbaadan immoo comment irratti naaf barreessaa. Nagaa.